Ashama akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jirtu daawwattoota koo ani nagaa koo galata rabbii isinoo fayyaa keessanii nageenyi rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu isiniin jedha har'aan kana qubeellaa ruusatu badee isa barbaacha dhufne qubeellaa ruusa badu kana waa heetumarraan arge akkamitti badees abbaa manarra rakkoon jira yaadaan qubeellaa ruusa badee kana irratti abbaa manatu rakkoo qaba akkamitti harkaa buute qubeellaan mucoo jaalalan qabu moo maaliif akkamitti harkaa buute ogaa akkana godhu sanarraa buute dur waan akkanaa kun hin jiru akkana godhasu mucoo numtillee lafatti gayyada fahamte harka akkasitti qostetti kenniti anammaa kana ishiinis qubeellaa godhattu akkana jettiinis akkas jedha waan akkanaatu jira yaa ijoollee yaan ijoollee shuma durii sana wayyu isuma durii sana wayyaa iddoo akkana gochuu baatee hin badu ka ani alumaxuu la fuudheetuma iddoo qubeellaa harka isheetti godhe hin badu inni uummatatti agarsiisa jedhee harkasaa akkas qubeellaan badde isheenillee durumarreen qaanofti qaanu dhiisteet rifattee qubeellaa barbaadatti kaate isheenis illee mushurraanumti jechuudha akkasii waan akkanaa jira dur warra durii sana wayya gizee keessattuu gizee keenyaaf wayyaadhee yaada anammaa kuni baay'ee ulfaata baay'ee qaaniin hin jiru viidiyoo marratti akka maaliif akkasi godhu ani eerumneedha moo qubeellaa godhadheedha moo mee jechuudha waan nama dubbachuu shaggaa miti yookiin fanis gaafa eerumu akkasan jedhata isin jedha akkasi wanta akkanaatu jira qubeellaan badee dhuguma waaxitumarran arge yeroo tokko kanan arge malee duraan argeen beeku jechuu barbaadeenni akkasii sinin jedha qubeellaan namicharra giriin jira yookiin immoo rakkoon jira isa dhassan namicha mucaarra rakkoon jira akkamitti bu'uu danda'e qubeellaan harka warqeen irree akka haala salphaadhaan hin argamu rakkoo jira mucaarra rakkoo irra jira maaliif lafumaa ka'eet haala gaariidhaan qabachuu didee inni kan uummatatti agarsiisuudhaaf akkasii baay'ee nama azaazana akkasii yeroo durii sana waan durii hundumtuun bareeda dhugaa qaldiin dhuguma waan durii hundumtiyyuu isheen dubartii suuta jettee teesseet kabajaan qubeellaa kana godhaaf hanammaa inni laazum dhaabbatee isheenis dhaabbattee uummata fuulduratti dhaabbachuun irra kabajaa natti fakkaate garuu dhaabbiin kabajaa fi ijoolli ganaan heeruma natti fakkaate waan hunda keessa dubbadhu yookiin gaafa aruusa kiyya akkasiin godhanis akkasiin jedhaa aruusa kaleecha arge tokko irratti qubeellaan jalaa badee isheenis qaanii dhiistee uummata irraanfattee qubeellaa ishii barbaadutti teessee hin barbaadde eessaa dhufa ree qubeellaan eessaa dhufa booda qubxeetti argatan natti fakkaate argatanii wanta akkanaatu jira hansiniin jedha warri dhiiraa oggaa qubeellaa akkas gosa sana sirriitti qabadha ishee kana akkasitti jechuudha ishee kana akkasitti kanatti kana godha malee akkana gotan warqeedha miti qubeellaa sun laazim warqeedha yaada yoo buute hin argamtu warqeedha hin argamu akkasii mucaara rakkoon jira maaliif harki laafe akkasii jabaadhaa isin jedha warra dhiiraa xankar jira ufna godha akkasii mucaa namtillee qaanii dhiistee warqii barbaadatte teessee hin barbaaddi warqiin eessaa dhufa hin barbaaddi warqiin eessaa dhufa akkasii warqii bichaa osoo hin taane qaaliinsi baay'ee wadda dira nuurooni warqii waan lammataatti hin bituuf hin qabu mucaa ishee kanayyuu yoo tana liqeeffatee qixxeeffate bitee fi nuuroo waddadee heerumni hin jiru akka dura heerumaan immoo har'a heerumaan boru hin jiru wal diigan akkasii waan akkanaatu jira sumayyuu akkati qaaleensa jireenya kanaatiin gaa'ela dhaabbattanii isa wal diigdan kana ani isinitti mee
amma tokko obsa godhadhaadha walii obsaadha waliin diiginaadha walitti bu'iinsi duma jirurree walii dhoksaadha keessattuu walii dhoksa abbaan manaa fi haati manaa walii dhoksuu yaadadha rakkoo mana jiru furmaanni sinuma lamaan jidduu ta'ee gaariidha siniin jedha amma miidiyaa irratti baasanii waan akkanatu boroggaa walitti immoo deebitanii araaramta maal jettanitti wal ilaaltan akkasitti ifa wal baastanii wal saaxiltanii maa jettaniit ija wal ilaaltan saalfiin hin jiru kanaafan inni isa durii sana waanan jedheef tanaaf yoo walitti bu'iinsi irree jiraate jaarsa fidaniiti isheenis mana maatii ishee deemteeti innis immoo jaarsa ergeet maal taateeti manaa koo maal taateeti manatti deebi'uu diddee jaarsa ergeet yoo walitti bu'iinsi isaan jidduu jiraate jaarsi karaa mucayyoos taa'ee walitti deebisee waan akkana bareedduu sana aadaa bareedduu sana jira aanamma miidiyaa wal fuudhuun miidiyaa addaan miidiyaa ta'eera maal kun shaggaa miti isin jechuun barbaada gabaabumatti adaraa keessa walii bira darbuu yaada akkuma wallolli jirus immoo walitti deebi'uun hin jiradha yaada araaramuun hin jiradha yaada malee wallabbiidhaan akkuma haartan sanatti hundumtuu nafuu gaabbuun hin jira waan hundumayyuu akkasii isin jedha keetii daarii yookiin bultii yeruma takka akkasii isin jedha nammaa kana maal beekamaa miti nammaa kana warroota fireeshinii rumne kanaaf sodaadha akkas isin jedha maaliifini kana isin jedhe kaleecha qubeellaa jalaa badee mushurraa jalaa barbaacha wode uummanni barbaada uummanni gammachuu fudhachuu qeebalachuudhaaf akkas jedha inni harka isaa urgufa isheen immoo achi akkas jetti jidduu kanatti qubeellaan bakka inni bu'e barbaadeessa hin jiru boodee mucayyoon humti isheen duraan akkas jettee qaqqaanuftu dhiiste qaanii barbaachatti ka isheenis veelloo ishii sassaabaddu warqii barbaadeessaa dhufu waan akkanaatu jiraati maaliifan kana isin jedhee dhiyoo dubartii durii taatee warqii dhumti fe'aa badu dhugaa kaaseet bakka teessu warqii sana barbaaddee jechuun hin jiru hin barbaaddeedha yaadu hin barbaaddu maaliif uummata ishee fuulduraa abbootiin hin jiranii laazim abbootiin hin jiranii namni guguddaan hin jiranii isaan saalfachuu jira akkasii waan akkanaatu jira yaajoo ishee durii sana akka ishee durii ga'u hin jiru ani immoo warra ammaa kana deeggartanis hin jira ani garuu ishee durii hin deeggara ishee durii baay'ee natti tola kanas hin jedha yaa uummata kiyya